ilaalchi isin ofiif qabdan maal fakkaata? Ilaalcha keenya yeroo baay'ee sakatta'uu barbaachisaadha. Namoonni ilaalcha isaanii ilaalla baay'eetu jiru waan ta'eef ilaalchi waan baay'eedha. Attitude is everything. Waan baay'eedha. Ilaalchi isin ofiif qabdan maal fakkaata? Ani nan danda'a, nan hojjedha, wanta nan hojjennu hin jiru, wanta hunda nan mo'adha, nan injifadhaadha moo hin danda'u, baay'ee natti ulfaata, rakkoo keessan jira, rakkoo jireenyi koo rakkoodhaan guutamee jira jettaniitidhaan san of ilaaltan. Ilaalchi jechaan kanadha. Ilaalchi yookaan perceptioniin namoota baay'ee garaagarummaa qabu. Siniif addunyaan jannata ta'uu dandeechi. Anaaf si'oolii ta'uu danda'a. Maal seetan? Atis anis ilaalcha garaagarummaa qabna waan ta'eef. Kanadha namoonni baay'ee poor dad and rich dad kan jedhamaniif. Namoonni baay'een qarshii barbaadan jiru. Kaan immoo abjuu isaanii kan hojjetaniitu abjuu isaanii irratti hojjetanii jireenya isaanii jijjiiruudhaaf walii gadi kaatantu jiru. Ilaalchi garaagarummaan keenya ilaalcha keenya waan ta'eef kan nu guddisus kan nu xinneessus kan ol kaasus kan gannu buusus kan nu guddisus kan nu xinneessus ilaalcha keenya jechaadha. Fakkeenya fudhachuu ni dandeenya. Leenca fi harma fudhachuu dandeenya. Leenci attituudiin isaa maalidha? Yeroo hunda nyaachuudha. Waan argate hundumaa caccabsee qorxomee nyaachuudha. Kaanoo nyaatamuudha. Ilaalchi isaanii qaban. Arbi nyaatamuudha ilaalchi isaa. Jireenyi kanadha. Differensi kan uumacha garaagarummaan namoonni ilaalcha garaagarummaa waan qabaniif garaagaraa waan qabaniif jireenyi isaanii kaan ol ka'u kaan giddu galeessa kaan duroome tooyi biileenara kan ta'u addunyaan kanaafidha namoonni baay'een garaagarummaa kan uumaniif. Kanaaf ilaalcha akkamiidha? Ilaalchi isin qabdan ilaalcha akkamiiti? Ilaalcha rakkoodhaan guutamedha moo ilaalcha nan injifadhaadhaan moo ilaalcha akkamii? Kanaafuu of sakatta'uun barbaachisaadha. Of ilaaluun barbaachisaadha. Please guys, we are living in 21st century. Jaarraa 21ffaa keessa jirra bara. Kanaaf ilaalcha keenya sirreessine taanaan yoomiyyuu jireenyi jijjiiruu hin dandeenyu. Rakkoo qabnu akkuma rakkoo ta'ee ta'u dabalamaatii dhufa. Ijaarramaatii dhufa nurratti. Gaaf tokko nu fudhatee nu kuffisa. Kanaaf rakkoo san keessaa ba'uudhaaf rakkoo isinitti dhufu, qormaata isinitti dhufu because challenge is inevitable. Wanta ta'uu qabu. Jireenya keessatti wanta rakkoo isinitti dhufu, qormaata isinitti dhufuu danda'u tokko hin iyyinaa, hin boo'inaa, hin gaddinaa. Ilaalcha keessan jijjiiruu qofaadha. Ni mootu, ni injifattu. Salphaadha. Kanaaf jireenya leencaa jiraachuun barbaachisaadha. Jireenya hantuutaan jiraatinaa. Hantuunni boolla baay'ee qabdi. Sunnatti dhufa kunna nyaata kunna qabata jettu yeroo hunda hin sodaatti, hin kirkirti. Leenci garuu bosona keessa deema kophaasa jira. Bosona keessa deemuudhaan hin bookkisa, hin sodaatu, hin ciisa yoo barbaade qabee nyaata. Ilaalcha akkasii qabaachuun barbaachisaadha. Ilaalcha leencaa yoo qabaatan qofaadha jireenya mo'achuu kan dandeechan. Ilaalcha leencaa osoo qabdan adurree fakkaatina. Ilaalcha adurree hin jiraatina. Kanaaf wanti guddaan ilaalcha keenya jijjiiruudha. Nothing is wrong than the wrong mentality. Ilaalcha sammuu keenyatidha kan duunu. So don't die before your days. Yeroon keessan osoo hin geenye, umuriin keessan osoo hin geenye hin du'ina. Ilaalcha duuna waan ta'eef namni baay'een ilaalcha duuna. Osoo hojjechuu danda'u hin danda'u. Osoo gochuu danda'u, osoo waan haaraa kalaquu danda'u, osoo waan barbaade kennaa isaatti fayyadameetu waan barbaade tokko abjuusaa galmaan ga'uu danda'u. Ilaalchi isaa gaditti isa deebisee tooyi isa xinneessee namoota gaditti ta'ee dubbachuu osoo danda'u, gochuu osoo danda'u, caljileetu sodaatee ta'a. Ilaalcha sodaan nutti fides. Kanaaf ilaalcha keessan sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Ilaalcha keessan yoo sirreessitan wanti hin danda'amne dhugaas hin jedhamtu hin jiru. Problems are common but attitude makes difference. Rakkoon commonidha. Garuu ilaalcha keenyadha garaagarummaa nu taasisu. Itoophiyaan rakkoo keessa jirti. Ameerikaan rakkoo mataa ishee qabdi. Rakkoo hundi keenyaa ni qabna. Garuu maali ilaalcha? Ameerikaan Itoophiyaa kan caalteef maayidhaan ilaalcha. Ilaalcha waan qabaniif namoonni Ameerikaa keessa jiran hundumti isaaniitu ilaalcha isaanii waan hojjechuudhaan irratti hojjechuudhaan waan haaraa
addunyaadhaaf. Nuti addunyaa jijjiirra yeroo hunda kaanii to'i. Ani addunyaa jijjiira Ameerikaa qofa miti jedhu. Ilaalcha addunyaa jijjiiruu qabu. Nuti garuu safara mandara ganda maal keessadhaan nuti wanni jennu. Waan xinnoo jechaadha. Ilaalcha xinnoo qaban. Namoonni akka naannoodhaan ilaalcha naannoon qabaatan namoota meeqa jira? Ilaalcha gandummaa, ilaalcha lagaa wal qooduu kan qaban meeqatu jira? That's why guddachuu kan dadhabneef kanaaf waan biraa miti bara. Ilaalcha keenya sirreessuu barbaachisaadha. Ilaalcha akkamii qabna? Ilaalcha hin danda'aadha. Ilaalcha hin mo'adhaa yoo qabaatan yoomiyyuu addunyaa sin barbaachisa. Yoomiyyuu addunyaa sin barbaade ni mo'attu ni injifattu. Wanti sun hojjenne hin jiru. Garuu ilaalcha akkasii qabaachuun barbaachisaadha jechaadha. Ilaalcha keessan sakatta'u, ilaalcha keessan maal hojjechuu danda'a, maal gochuu danda'a jettanii too'i ilaalcha keessa sirreessuun dirqama ta'a jechaadha. Kanaaf fakkeenya isin fudhachuu hin danda'a. Joobiraa fi lukkuu nama wayiitutu daandiirra osoo deemu hanqaaquu joobiraa yookaan ifrisaa lafa argate. Fuudhee galee lukkuusaa wajjiniin lukkuu mana jirtu wajjiniin hanqaaquu ammachiise too'i akka huccoo yaatu taasise. Boodarra erga guddataniin booda kosii mana keessa fi ala keessa walii gaddeemuudhaan kosiirra nyaata isaanii fudhannachaati jiru. Risaan sun lukkuu isa bira jiru san waame too'i asii ol jedheetoo samii ilaali. Agartaa shimbirroo samii keessa balali'u kan osoo akkasitti balali'ee nutis jedheetoo isa gaafata. Jedheetti itti kolfe lukkichi. Itti kolfe. Nuti jireenyi keenya asuma kosii irra deddeemnee fudhannachuudha malee waliin hiixatiin jedhe. Hin dandeenye ol baate too'i samii kuttee duumessa kutee too'i ol baatee balali'uu hin dandeechu. Inni mootummaa shimbirrootaati. Nuti asuma jiraanna jireenyi keenya asuma jireenyi keenya waliin bahuu hin dandeenyu. Keenya asuma jiree too'i lukkicha joobira lukkuu fakkaatee too'i lukkuu wajjin guddate san isa amansiise jechaadha. Amma lukkuu joobira lukkuu wajjin hin bulu. Joobira yookaan ifrisaa lukkuu wajjin jiraatu taanee too'i namoota meeqara. Kuni kan seenaan kun nuyis nu ibsaa jechaadha. Namoonni risaa ta'anii too wal kaanii balali'uu osoo danda'anu gad ta'anii too'i jireenya isaanii hiikuu sodaatanii waan hojjechuu barbaadan waan dubbachuu barbaadan dubbachuu dadhabanii too sodaatanii too jireenya lukkuu kan jiraatan namoota meeqatu jira. Kanaafuu ilaalcha keenya sirreessuun dirqamadha. Ilaalcha keenya addunyaan kanaadhaan nu caaltu. Yeroo baay'ee nuti maadhaan guddanne haabitiin keenya yookaan barmaatilee nuti qabnu maadhaa hin danda'amu hin ulfaataa rakkoo jira rakkoo siyaasaa mootummaa maal tarreessuu qofan. Kanaafuu tamni waan ta'eef yeroo hunda sammuu keenya guduunfinee jirra waan ta'eef ilaalcha gaarii hin qabnu. Ilaalcha gadaantummaa, ilaalcha negatiivity. Just empty out the negativity. Waan sammuu keessan keessa jiru negatiiva kan ta'e baasaa of keessaa gataa nan danda'a jedhaati ofitti haasaa. Wanti na hin dandeenye hin jiru, wanti na danda'u hin jiru waan jedha. Haala saniin ofitti haasa'uu yoo eegaltan wanti sun hin jijjiirre hin jiru. Everything is possible. Nelson Mandela waan tokko jedhe. Everything is impossible until someone does it. Wanta tokko hanga hojjettutti waan hin danda'amne fakkaataa. Kanaaf ilaalcha akkasiin qabaanne taanaan ilaalcha keessan yoo jijjiirtan wanti hundumtuu ni danda'ama. Everything is possible. YouTube koo subscribe fi like gochuun irraa fatina guddaa galatoomaa halkan gaarii.